Rakkoolee fuulaa gurraachinnas tahee akkasuma shuntuura namoonni tokko tokko umrii malee fuulli isaanii kan golgolaa'uu fi yookiin akka nama dulloomee umriin isaanii 20 keessa osoo jiranii namoota waggaa 40 kalaan kan fakkaatu. Kanaaf furmaanni isaa haala salphaa tahiin karaa salphaan obsaan mana keenya keessatti fayyadamnaan waan hedduu. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuuni hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Oroo jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin. Warroonni maatii kootan subscribe gootan galatooma. Amma suurri maatii koonta hin subscribe gochuun hanga xumuraatti viidiyoo daawwadha. Namoonni viidiyoo kana ilaaltan laayikii mallattoo laayikii tuqa. Kanaaf rakkooleen nama kennaa hedduudha. Waa'ee fuula isaanii guggubatee gugurraachatee bakka kamiinuyyuu haa ta'u karaa salphaan obsaan mana keessatti fayyadamnaaniin kan nurraa baduu fi sababoota adda addaatiin haa gurraachatu wanta barbaadirraa jechuudha. Walumaa galatti fuulli keenya gurraachatee rakkoolee adda addaa qabaate taananiin akkaataan fayyadama isaa jalqaba irratti kaarotii tokko kan dhiyeeffannudha jechuudha. Kaarotiin biyya kamiituyyuu kan argamudha. Itti aansuun harcee boqqoollooti. Yeroo hunda harcee boqqolloo maaliif fuula akka dibannu fiddii jechuun keessaa waan hin oolle. Kanaaf xumura irratti kan haasofnu ta'a kaarotii keessan dhiqattanii kunciftanii bulleeffattan jechuudha. Namoonni maashina kana mana keessaa hin qabnellee yookiin ammoo sibiilli kun maashina akkanumaan daakuu kaarotii karaalee ta'uu hin daayitanii akkasuma mootiyyuu maashina juusii namoonni hin qabne garuu osoo isin danda'amee kaarotii dheedhii fayyadamtanii haala kanaan bulleessinee bareedaadha. Sababni isaa kaarotiin akka faayidaan kaarotii keessaa hin dhumnee fi akkasuma mootiyyuu kaarotiin akkuma beekamu viitaamin C fi viitaamin K viitaaminoota hedduun kan badhaadhee fi gogaa keenya diriirsuufis tahee yookiin haaromsuuf hedduu kan nu gargaarudha. Albuuda hedduu kan of keessaa qabu qaama keenyan wal qabsiisnee garuu yoo bilchaate faayidaan isaa haga takka yookiin bu'aan isaa kan hir'atudha. Nyaatattuyyuu fakkeenyaaf waxii hojjetanii yookiin ittoo hojjetanii nyaachuurra osoo salaaxaa karaa salaaxaatii fi akkasuma karaa cuunfaa adda addaatiin fayyadamanii irra bareedaadha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namoonni hedduun maaliif harcee boqqolloo yeroo hunda nu barsiiste jechuun keessan hin oolle harceen boqqolloo qaama namaa gurraachate hunda kan addeessuu danda'udha. Isaa fi dinnichaan gahee guddaa qabanii jechuudha. Anufii kiyya fayyadamee argee harceen boqqolloo fuula keenya hanga barbaade maadiyaatiin dhumate taananiin obsaan namni fayyadame taanan baatii 3-6 keessatti guutuutti nurraa balleessuu hin danda'u. Namni keenya rakkoon isaa hin ifata. Har'a yoo fayyadamee boruun fayyadamu ana wajjinuu jechuudha. Guyyaa 2-3 fayyadamee jijjiiraman arginee jedhan. Keemikaala yoo qoricha kireema keemikaala qabu ta'e malee guyyaa 2-3 keessatti kan jijjiirama agarsiisu hin jiru. Obsaan fayyadamnaaniin ammootuyyuu akkuma suutaan bade ammootuyyuu wanni isin beekuu qabdan isinitti dafee hin deebi'u yookiin ammootuyyuu isinirraa guutumaan guutuutti bada jechuudha. Isinuu yoo barattanii jettan aadaa godhattanii. Kanaaf kaarotii keenya maashina juusii yookiin ammootuyyuu maashina cuunfaa adda addaa akkasuma asiira daakutti naqannaa. Maashinni kun xiqqaaleen hin ta'a kallaataa shamarran keenya kan mana arabaa keessa jirtan guutuun keessanuu jechuudha kallaataa ni beeytan jedhee ilaalaa yaada dhifaman of kolchaa kallaataatti erga nayixanii jettanii kama bulleessine san jechuudha. Yoo barbaadan ammoo albeelee sirriitti xiqqeessanii akka shunkurtii ittoon hojjannuutitti yookiin shiroon hojjannuutitti kukkutuu dandeettanii achi booda kallaataatti nayixanii haalaan margitan kanaan daa'inee walitti deebina. Erga daa'inee geessinee ammootuyyuu haaluma amma asitti argitan kanaan keessaa cuunfanna jechuudha. Yeroo daa'inu san namoonni tokko tokko gogaa daakinaa isinii jechuu barbaade yoo affeelame malee gogaan namaan daakamu bishaan itti gootanii jechuudha. Bishaan hangam isinii jechuu danda'a. Maan kana akkuma reefitti safarame sanitti bishaan xiqqeessitanii itti gootanii daa'itanii cuunfaa yookiin ammootuyyuu asiira kaarotii kana jalaa baafanna jechuudha. Walumaan dhimbiibnee jalaa baasne. Booddee sanii erga jalaa baasnee jennee kan godhuu qabnu maalidha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya bishaan kana qofa jechuudha kan fayyadamnu gattaa isaa kana yookiin ammoo kaarotiin kun erga daakamee jedhee dhama isaa yookiin cuunfaa isaa qofa jechuu kan fudhannu. Asirratti kan inni isiniin jechuu barbaadu namoonni tokko tokko kan barbaadan maal godhuu qabdanii dinnichaa wajjin illee hojjechuu hin dandeettan. Dinnichaa fi kaarotii qofa walitti fayyadamtanii fuula keessan qulqulleeffachuu ni dandeettan harcee boqqollootti osoo ittiin dabalin. Garuu harcee boqqolloo itti dabaluun irra filatamaa fi akkasuma mootiyyuu irra gaariidha. Sababni isaallee harceen boqqolloo kireema wantoota akkanaa kana haala kireemaa yookiin gara kireematitti kan jijjiiruu fi yookiin ammootuyyuu hedduu kan nu gargaaru jechuudha. Kunoo haala argitanii kun bishaanii dibataaf baay'ee nama mijatu nama hifachiisaa osoo dibatnillee namarra yaa'a. Kanaaf jalqaba irratti kunoo asitti argitan kun abbaan barbaadan aanan harcee boqqolloo maankaa tokkotti gootanii kan barbaadan ammootuyyuu aanan
jalqabuma yeroo kaarotii daayitan aanan dhangala'oo itti godhuu dandeettanii namoonni aanan dhangala'oo hin qabne ammoo tuyyuu kan hin godhuu qabdanii aanan harcee itti godhuu qabdan. Achi booda harcee boqqollicha keenyaati kun. Haala kanaan harcee boqqolloo itti goonee waliin geennee booda sanii ibiddarra akkuma baratame yeroo hundaa ibiddarra keennee waliin kan geennu jechuudha. Kana jechuun kiyya ibiddarratti akka wal fudhatee kireema nuuf ta'u daqiiqaa muraasaaf harka keenya osoo irraan fuudhin harka irraa fuudhuu hin qabnu. Sababni isaa harka yoo irraa fuunee jennee nu jalaa gubatu akkasuma ammoo tuyyuu wal qabatuu danda'a. Walumaa galatti kireeman ta'u jechuudha. Kanaaf distiin itti fayyadamnu makarajis tahuu danda'a waan afaan bal'aa walumaa galatti sahni yookiin ammoo tuyyuu waan ibiddarra yookaan rakkoo hin qabne hundi ni ta'a jechuudha. Haala kanaan ibiddarra daqiiqaa 5 osoo harka irraan fudhatiin waliin dhooyne kireema haala amma argitan kanaan ta'a jechuudha. Yeroo hedduu haala kanaan kan isinitti hime garuu ammoo namoota hedduuf hin galle na fakkaate ufiin harceen boqqolloo ibiddarratti yoo aanan wajjinis tahee wantoota biraa wajjinis tahee kireema ta'a jechuudha. Hedduu kireema bareedaa dhugaa rabbii jechuu qaama keenyaafis tahee fuula keenyaafis filatamaa ta'e. Kanarratti kan isiniin jechuu qabu kireemni kuni bakka gurraachate guutuu isaa kan addeessuu fi akkasuma ammoo tuyyuu bareedina qaama keenyaa diriirsuuf kan nu gargaaru. Tokkoffaa irratti harceen boqqolloo akka diriiru gogaan keenya haaromuu akkasuma sammales jechuudha. Kaarotiinis isiniin jedhee jira. Namoonni isinii danda'ame dinnichaa itti dabaluu dandeettanii dinnichaa akkamitti itti dabaluu jettanii fi yeroo kaarotii bulleessitan san waliin billoositanii walumaan daayitanii bakka takkatti jechuudha cuunfaa isaa fuutanii haala kanaan fayyadamuu ni dandeettanii. Akkaataan fayyadama isaa fuula keessan bishaan saamunaa yeroo hunda fuula keessaniin dhiqattan saamunaa fuulaa dhuunfaa godhachuu qabdanii. Saamunaa fuula keessaniitiin dhiqattanii erga fuulli keessan goge dibattanii daqiiqaa 30 ofirra tursiistan jechuudha. Akkuma yeroo hedduu irraa dubbadhee haala kanaan fuula keessanirra daqiiqaa 30 tursiiftanii boodasanii bishaan o'an dhiqattanii bishaan qabbanaa ta'e lollaatan jechuudha. Yeroo hedduu bishaan qabbanaa lollaadha wanni isiniin jedhuu fi akka gogaan keenya deebi'ee cufamu. Yoo gogaan keenya hin cufamini fuulli keenya bishaan o'an ka dhiqanne kana tokkoffaa irratti miksiin yookiin dibanni kun qulqulleessee fuula keenya ka jiru gogaa kana baakteeriyaa fi akkasuma jarmiilee adda addaa kan gogaa keenya irratti qubatanii akka saffisaan gara gogaa keenya keessa seenanii fayyadaman yookiin ammoo jiraatanii iddoo isaa bal'isaa yookiin banaa fi sababa kanaaf bishaan qorraa yoo cufne gogaan keenya ni cufama. Sammales jechuudha gogaa keenya ni jibeessa yookiin ammoo tuyyuu akka shontuurre akka lallaafee dullummaaf hin saaxilamne bishaan qorraan gahee guddaa kan qabuu fi akkasuma ammoo tuyyuu baay'ee fuula keenyaafis ta'e qaama keenyaafis bareeda. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya haala kanaan fayyadama hedduu bareedaa kan tahee fi kaarotiin warroonni fuulli keenya shontuuraa yookiin ammoo tuyyuu umriin kee xiqqoo garuu guddoo na fakkaatetan walumaa galatti shamarran keenya hoggaa 20 irraa fayyadamuu ni dandeettanii isiniin jedha. Kun waan mana keessaa nyaata waan ta'eef yeroo osoo nama miidhatee hin nyaatamu. Kanaaf hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti horaa bula. Turtii gaarii fayyaan fa'aa isiniin jedha. Gaafilee adda addaa warroonni na gaafattan viidiyoo kana jalatti viidiyoodhaan hedduu argachuu dandeettanii. Chaanaalli kiyyaa waa'ee fuulaa bareedinaa miidhaginaa akkasuma immoo tuyyuu dhimma isin gaafattan viidiyoo keessa soqadhaa ni argattan isiniin jedha. Horaa bula. Dogoggora kiyya dhiifama naaf godhaan of